Hayi kabajamtoota daawwattoota keenyaa nageenya koo kan jaalalaa kan kabajaa bakka jirtanitti isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa keessanii nu nagaa keenyaa galanna waaqayyoof haa ta'u koottaa laaqana nyaannaa laaqana waliin fayyadamnaa koottaa jennee isin affeerree jirra. Egaa guyyaa har'aa kanaa guyyaa baay'ee namatti toluudha. Bilisummaan illee jira akkasuma mana obboleessa keenya jirra. Egaa obboleessi keenya kuni kan amma argitan kan laayik jechaa jiru kanaadha harka isaatiin mallattoodhaan. Haadha manaasaas kunooti lalisee jedhamti. Haati manaasaas kunooti obboleessi kiyyas jira. Bilisummaa wajjin mana obboleessa keenyatti argamne jirra. Laaqana nyaachaa jirra. Egaa koottatiitiin wajjin laaqana nyaadhaan isiniin jedha. Egaa yeroo biifee kana argitanii biifee dhumagaa kidaanii afurii kidaanuma jedhama yookiin kan waxiin keessaa buufamuudha. Namoonni tokko tokko akka naannoo biraatti yoo isin eegaluu baate ani immoo duraanii kaameeraa maaniin turee baay'ee tokko ho'aa dhugaa dubbachuudha fi uffata ofirraa baasee kunoo jaabboonidhaan taa'aa jira jechuudha. Boonee hin nyaattu warroonni boonee nyaata nyaadhu hin jirtu lafarra hin jirtu. Surree keessaa dhumtee jirta warri naan jettanii kunoo nyaata haala amma argaa jirtanii nyaachaa jira. Nyaata hinuma nyaadha. Isarratti namoota baay'eedha jechuudha. Waa'ee nyaata nyaadhu boonee baay'ee huqqattee surree keessaa dhumtee jirta jettan irratti viidiyoo isiniifan hojjedha. Maaliif akkan huqqadhellee kunoo akkuma argaa jirtan booneen killee bakka lamatti duudaasaa bakka lamatti baasee nyaachaa jira jechuudha. Kunoo nyaata nan nyaadha. Nyaata illimii ila argitanii illimii nyaadha garuu sababni isaa hin beeku gaa waan na huqqise malee ilaa akkatti nyaadhu argitanii lafeetti baatee boonee bakka baay'ee dhugaa dubbachuudha fi keessattuyyuu dheengadda viidiyoon hojjedhe keessatti mucayyoon tokko baay'ee nama rarsiifattee waannummaan ati nyaattu hin jiru boonee adaraa jettee na gaafatte. Egaa viidiyoon an hojjedha sanarrattis ammaaf kootatiin laaqana nu wajjin nyaadha. Nyaachate egaa jirra dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee namatti tola. Haati manaa adda janii haati manaa obboleessa kooti immoo nyaata nu daddabalaa jirti nyaadhaa nuun jechaa jirti. Amma immoo dhugaa dubbachuudhaaf buna nu danfisuudhaaf buna meeccaa jirti. Waaqayyoon ishee haa eebbisu amala qabeettii durbee wayitii aaddisiidhammoo jarri lachuu jechuudha. Kana beekuu qabdu aaddisiidha gaafan isiniin jedhu baraneedha jechuudha. Baraneedha saallachuu waan ta'eef kunoo akkanatti fataa gootee buna nu akooftee dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee namatti tola. Yeroo laaqanaa akkanatti bunni namaaf danfee laaqanaa maatii ofii wajjiniin obboloota ofii wajjiniin akkanatti laaqana nyaatanii waliin haasa'anii waliin taphatanii yaada wal jijjiiranii kolfanii yeroo buna dhuganii waan salphaa miti. Waaqayyoon isiniifis jireenya isiniif haa kennu. Isiniifis guyyaa isiniif haa fidu. Akkuma guyyaa naa fidee kunoo maatii biyya horummaa harka madaamii harka ijaarsa madaamii keessaa na baasee maatii koo nagaan na agarsiisee obboloota koo wajjin abbaa manaa kiyya wajjin akkan haala kanaan guyyaa kan argadhee haala kanaan fayyadamu kan na godhee isinillee waaqayyoon isin haa gargaaru. Jabaadhaa guyyaan hin darba garuu immoo yeroo biyya arabaa jirru guyyaa waan hin darbine nutti fakkaata. Waanuma biyya ormaatti afnu dhugaa ta'ee waan gallu nutti fakkaatu garuu guyyaan tokko hin dhufa. Guyyaan harka madaamii keessaa baanee gaa'ela godhannee nus akkuma madaamitti madaamii jedhamnee waamamnu hin dhufa waan ta'eef yaabdii ofitti horaan isiniin jedha. Baay'ee.